Asham akkam jirtan yooyyaa sinin jenna kabajamtoota maatii YouTube chaanaalii keenya ani waluudha. Waluu keessan kan isin daawwachiisu sirba haaraa keenya Finfinneen kan jedhu Hawwii Tazarraan kan hojjetame sirba ajaa'ibaati. Waa'ee Finfinnee irratti xiyyeeffatee sirba hojjetamedha jechuudha. Akkuma beekamu Finfinneen handhuura Oromiyaati. Akkuma ka'umsaatti Finfinneen jechuumti jedhuufinii fi Finne jedhuudha kan dhufe yommuu ta'u, maqaa moggaasa kana lafa bishaan danfaa hora handhuura magaalittii keessatti argamuun kan moggaafamedha. Mee sirbi kunoo akkamime aga xuuraatti akka nu faana taatanii sirba ajaa'iba miidhagaa haa ta'e kana daawwadhaan siniin jedha. Kanarraa kan jalqabe alatti mee walumaan haa daawwannu. Waa'ee miidhagina viidiyootti yoo dubbachuu baanne iyyuu hawwiin akka kanaatti dhufteetti jechuudha. Finfinnee kan jedhu uffata aadaa moo'ituu dizaayin godhee egaa miidhagaadha. Jalqabuma irratti iyyuu dizaayiniin uffata kanaallee uffata kuula abbaa gadaan faayame hawwiin jechuudha. Hawwiigaa kan nu beeknu hundi keenya iyyuu ni beekna. Sabboontuu Oromooti Hawwii Tazarraa jechuudha. Sirboota warraaqsaa, sirboota jaalalaa, sirboota uummata Oromoof madaalaniin hojjechuun kan beekamtu artistii Oromoo qabdu keessaa warreen hangafa keessa kan jirtu Hawwiini. Mee har'ammoo Finfinneen keenya jetti gaa Finfinneen dhuguma keenya Finfinneeni. Sirbi Hawwii Asham warre abdaari tolcha handhuurra abbaa beekaatti. Egaa Hawwiin dhuguma handhuurri abbaa beeka. Egaa kana jechuun Finfinneen eenyu abbaa isaanii beeka jechuu isheeti. Handhuurra abbaa beeka. Qabime Daarektarri wallee kana yookaan viidiyoo kana Fiqaaduu Daadhii yookaan Rabbiraa kan jedhamudha jechuudha. Haala kanaan miidhagsee as baaseera namni kun. Qopheessee Kiriisfiilm Piroodakshinii qopheessee Hawwiin egaa kun akka kanaatti Finfinneen keenya jette achiin as baate. Dhaloonni siidhaan gatuutti maarree 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 kan warra gullallee kan warra gadhaadha jetti Finfinneen warra tufaamuunaati jetti gaa. Hinxooxxoo dhaabatanii caffee gadi ilaaluun hafee Finfinnee loon geessanii horoo baasuun hafee tulluu daalatti irratti yaa'iin gullallee hafee gafarsaatti darbanii qoraan cabsachuun hafee hurufa boombii irratti jabbiilee yaasuun hafee bara jarri dhufanii loon keenyan dhumanii edama shashaan dhufee birmadummaanis hafee jedhu. Egaa bara waa'ee Finfinneen Minilikiin qabamuu Oromoon Hinxooxxoo irra dhaabatanii jedhee kan aarii isaa geerarsaan ibsataa ture. Seenaan kaaya waa'ee Finfinnee jechuudha. Weerara Finfinnee irratti baroota Minilikiin taasifamaa ture irratti jechuudha. Sirbi kunillee waa'ee kanaa kan kaasu sirba ajaa'ibaati. Sirba seenaa barsiisu moggaasa bakkoota yookaan immoo kutaa Finfinnee keessa jiranillee tuquuf yaantee kan jirtu jechuudha. Sirba ajaa'ibaati jechuudha. Keenya Finfinneenii keenya Finfinneenii duubatti ittisa. Egaa akka kanaati jechuudha. Tokko akka kanaatti daarekti godhuu yaalaniiru jechuudha. Lafa Addis Ababaa jettu irratti kan isaanii
dhufanii suura ka'anii faaya uffata aadaa uffataniitu jiru jechuudha. Egaa kana mormaati kan inni jiru viidiyoo kanarratti illee jechuudha. Addis Ababaa kan jedhu kana maaliif akka kanaatti ka'anii suura kaasee kan inni ilaalaa jiru jechuudha. Kun hin barbaachisu, kun ta'uu qabu. Qeeqa jedhu akka kanaatti. Egaa Finfinneen ta'uu qaba. Finfinneen handhuura keenya kan uummanni keenya irraa barbaadullee irraa argachuu qaba jechuudha. Bu'aa irraa argachuu qabullee irraa argachuu qaba. Yaada jedhu kan isheen kaastu jechuudha. Oh my God, that is a awesome song, really to say. Akka jechuudha namicha asitti bilbila isaa keessaa Finfinnee keenyatti nuu deebisaati balleessa haqaa baasaa jechuu isaati. Bilbila isaa keessaa suurota kaasataa ture mimmiidhagoonni hedduun irra jiraataniyyuu duddubbeen Addis Ababaa kan jettu kanaanu qabe baduu qabdi kan jedhu bilbila isaa keessaa haqe. Kan sawwa qaba. Shap akka kanaan xumuranii kabajamtoota maatii YouTube chaanalii kootii horaa bulaa deebanaan siniin jedha. Linkii chaanalii Hawwii Tazarraa as description box jala nan kaaya. Guutummaa isaatti deemtanii daawwachuu akkasumallee qooduu hiriyoota keessanii qooduu hin dagatina. Kan isheen irratti feetee jirtullee YouTube mataa ishee waan ta'eef akka ilaaltanii fi dhaamsa kiyyaati. Ana faanas waan turtaniif kabaja guddaan qaba. Horaa bulaa deebanaa nagaan naa tura. Qophii biroodhaan akkasumallee viidiyoo haaraa sirboota haaraa kan biroo kan isin daawwachiisuun guyyaa biraa beellama qabadheen asumaan deemaa nagaan tura.